Kopi adda kepada sini kan Fajra kopi keenya kan ar'a keessatti ammoo kopi keenya kan ar'a keessatti wanta gurguddoo ijoo dubbii ta'e keessa waan social media kana keessatti waan gurguddoo ijoo dubbii ta'e keessa wanta partii ABO TV waa'ee dhimma Jawar Muhammad fi partii ABO dhimma Jawar Muhammad partii ABO gujan Jawar Muhammad kuma keessa galchine malee rakkoo takkan qabu Jawar Muhammad akka rakkoo qabnu ni beekna garuu wanta wanni sun waan ilaallattuuf jecha yookaan ammoo dhimmi waan kanarraa Jawar Muhammad irraa wanta haasa'ameef jecha malee wanni biraa takka wanni Jawar Muhammad balleesses hin jirtu wanni Jawar Muhammad dalagees hin jirtu wanti biraa kan irraa guddoo akkasitti ilaalu ammoo maaliif irra duula yookaan ammoo maaliif wanti kun maaliif ta'ame kan jirtuuf maqaan isaa dhaame sila maqaa akkamatti dhadhaa'uun kun iyyuu taatu fakkaata Jawar Muhammad jechuun nama king of king kan jedha suni so hordoftoota keenya ibsa Daawud Ibsaa guyyaa irraa paartiin yookaan Daawud Ibsaa ammoo bookaan paartiin ABO guyyaa irraa ibsa baasan ibsa isaan baasan keessatti waan nama jibbisiisaa wanta tuffii waan Oromoollee saba biraa akka Oromoon tuffatamtii Oromoon mataa kana keessa dhaabtee yookaan ammoo Oromoon akkasii tokkummaan qabne akkasiin ofiisiitiyyuu wal nyaattu godha ibsa akkasii baasanii jiranii ibsi kunini Daawud Ibsaa baasee Daawud Ibsaa durii Daawud Ibsaa dhaan ammoo Daawud Ibsaa jenna Daawud Ibsaa baase maaliif kabaja abbatu fi tura amma kiitii anirra taa'u kana anatu jala qabalee namni jalatti hin qabu kabaja abbatu fi tura so kanaaf Daawud Ibsaa jama Daawud Ibsaa baasee yookaan ammoo akka paartii ABO'tti bahe ibsi kun Daawud Ibsaa qofaa miti akka paartii ABO'tti bahe akka paartii ABO'tti ajja dureen Daawud Ibsaa haa ta'uti malee akka Daawud Ibsaa achirratti maqaan achirratti haadhamuun ture akka paartiitti bahe wanni kuni wanni kappostu godheleen paartii adda bilisummaa uummata Oromoo kan ABO ofiin jedhu kan ofiin jedhee of yaamu ibsi kun dogoggora qaba jedhanii namooti garii miidiyaa kanarraa iyyaa jiran ibsi kun dogoggora qabaa qofaa miti ibsi kun dogoggora osoo hin taane badii qaba dogoggora bar namni dogoggora ibsi kun badii qaba badii baddoo qabte badii akkasiisuun qaba ibsi kun malee dogoggora namni irra sii dabra namni sii dhiisa yookaan illee ati dogoggoreeti jedhanii dubbatanii kun ammoo ibsa bahee kun badiidha badii guddaa qaba ibsi kun badii guddaa of keessa qabatee deema badii guddaallee qaba waa'ee alaabaa ummata Oromoo tirraa kan inni fakkeessee dubbatu ibsichi kunini waa'ee alaabaa ummata Oromoo jechuun alaabaa kun paartii tokkollee miti kan KFO'ti miti kan ABO'ti miti kan ummata itti ajjeefame ummata itti rakkachaa bahe ummata itti hidhame ummata itti wareegame nama kamitti wareegame namni ati beeku an beeku Itoophiyaa keessatti biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti nama hagamitti wareegame baandiraa yookaan baandiraa ABO tokko kan qabannee qofaaf baandiraa kana qofa harka keenya irratti nu arganii qofaaf yookaan ammoo fulma kamitti haa ta'u argan qofaaf nama hagamitti du'e nama hagamii wareegame nama hagamitti dhame nama hagam achi buuteen isaanii dhabame akka kana dhiiga madaafan akkasuma qabsaa'onni keenya gurguddoon warra akka Waaqoo Guutuufaa warra akka Nadhii Gammadaafaa warra akka Jaarraa Abbaa Ganaafaa warroota gurguddaatti dhabne warroota gurguddaa dhugaa rabbii isin jira so ABO'n dursa paartiin tokkummaa Oromoo jiitu ABO'dha jeetiin ijaadan akka mataa kiyyaatti dubbachuu jira dhiifama akka mataa kiyyaatti dubbachuu jira nama tokko illee dhaabbadee dubbachuu hin jiru dantaa KFO'ti dantaa ABO'ti dantaa badhaadhinaati irraan kayan na deero an wannan dubbachuu jiru akka mataa kiyyaatti paartiin ABO jedhamu kuniyyuu adda bilisummaa uummata Oromoo osoo hin taane paartii tokkummaa Oromoo diigu gusii jedhu paartii akka Oromoo takkan taane akka Oromoon amantii wal qoqqoodu akka Oromoon ammoo baandiraadhaan wal qoqqoodu akka Oromoon namni ilaalcha garaagaraa qabaachuu danda'a abbaa beek sappootu mirga qabda paartii kan keessii qabachuu qaba waan sappootu sii qabachuu qabachuu paartii diigumsaaf dhalate akka kiyya dubbachuu jiran akka keessanii miti akka kiyya bakka bu'ee dubbachuu jiran akka kiyya ilaalcha kiyya takka laalu jirutti ibsi inni arra baase qofti gahaadha akka inni paartii Oromoo diigu ta'ee dhalate jechuudha ibsi inni arra baase qofti gahaa wanta akka waan biraa evidensii biraa akka barbaachisu tokkollee hin jiru maaliifi namatti bara qabsaawaa kiyya namatti goota kiyya namatti beekaa kiyya jechuun barka baase anaa miti barka posti godhu yookaan nama social media kana gubbaa iyyuu miti barka posti godhu namatti qabsaawaa kiyya namatti maalii kiyya namatti wareegama guddaa naa kaffale namatti maalii naa kaffale jechuu barka posti godhu malee namni dhuunfaa tokko posti godhu paartiin posti godhu so paartiin ABO kun paartii adda bilisummaa uummata Oromoo osoo hin taane paartii nama tokkooti yookaan ammoo paartii nama dhuunfaa tokkooti malee kan uummataati miti kan adda bilisummaa uummata Oromoo jedhina Oromoo biran kaayinaa Oromoo osoo Oromoo kabajanii tuffii Oromoo paartiin ABO tuffii inni Oromoo qabu arra agarsiisa dhugaa rabbii isin jedhe arra ifa godhu arra agarsiisa tuffii inni uummata Oromooti qabu tuffii inni uummata Oromoo guutuu uummata Oromoo kan miliyoona 60 qabu arra agarsiisa maal rakkoo qaba Jawar Muhammad Oromoo miti yoo kibatee
Marako qaba. Jawaari miti nyaaqi bira uffate deemuu danda'u bandira mirga qaba. Marako qaba. Meenaa yeroo kosa. Naa rakkoo takka qabu jechuudha. Tokko fakkaatti paartiin tuffii uummata Oromooti qabu. Gutubaan guutuu Oromoon bartee jirti yookaan immoo agartee jirti irraa haasa'u jiranii irraa iyyuu jiran. Iyyuu qofa osoo hin taane dubbiin tun laala. Laala wanni isin laaluu qabdan dubbiin kun ijjanna qofaa miti. Ijjanna qofaan dhaabbachuu hin qabu. Akkamitti namni tokko paartiin tokko gabbaatee dhadhee akkamitti baandiraa Oromoo kan isaatii miti namni kun waan dhuunfaa isaatti irraa dubbachuu danda'a. Uffata kiyyaan uffatiin silkii kiyyaan qabatiin waan kiyyaan godhatin jechuun ni dandeenya. Rakkoo waan dhuunfaa abboo akka fedhe walitti ni godhuu danda'a. Kun wanta uummata Oromooti baandiraan kan uummata Oromooti. Soo paartiin ABO gabaabinatti paartiin ABO kan uummata Oromooti miti. Miti kan uummata Oromooti miti. Osoo kan uummata Oromoo taate Oromoo arra kana tuffattee gandummaadhaan qooddee nama tokko nama dhuunfaa tokko irratti duula bantee akka baatitti akka nama dhuunfatti duula bante laal. Dulli kun arraa miti kan eegale. Arraa miti. Nuti arra seena malee wanni kun ibsu kun arra bahi malee arraa miti dulli kun kan eegamu. Argitanii? Dulli kun arraa miti. Argite? Fakkeenya isinii kaa'e. Fakkeenyaan isinii kaa'e maali? Guddoo wanni jechuuf illee miti. Mooshinaan ta'anii dubbatullee osoo hin taane fakkeenya tokko qofa isinii kaa'e. Baandiraadhaan daldalta. Baandiraa ABO'tiin kan adda bilisummaa uummata Oromoo jechuun illee ni ulfaata. Baandiraa kanaan daldalta jechuun maal jechuudha si jamaa? Tokkoffaa maal jechuudha? Meenaayi deebii maqaan jechuudha. Maal jechuudha? Eenyudha kan baandiraadhaan daldalu jiru? Alaabaa keenya kanaan kan daldalu jiru meenaayi kanaan daldalu jiru naayi eenyu? Eenyu? Injira? Jawaar. Jawaar jechuudha. Jawaar irraa namni biraan jiru. Jawaar jadi achirra barreessanii chaappaan dhaanii itti gadi bara jiru. Jawaar irraa kan daldaluun jiru kan mallaqa Yuuroopii kana keessatti Ameerikaa kana keessatti deemee guuruu jiru Jawaar. Maaltu si gube dhoe? Hai ameetuma maaltu si gube? Maaltu si hinaafsisere? Maaltu si gube? Hai moo baandiraan qiyya kan dhuunfaa qiyyaa jechuu deemtanii? Kan Oromooti bar innis Oromoo qabsaa'ee deemuu jira. Atis Oromoo qabsaa'uutti deemuu jirta. Borammaa kiyya jechuu deemtanii? Maal taate hoo? Maal hai inaaf kana gara gahi maal inaaf kana gara gahi kun paartii Oromoo osoo hin taane akka paartiitti kan namni isaan baasanii daawwii isaa qofaa miti kan irratti duulu qabu duulaa miti balleessuu qabaniyyuu kana silaa duulayyuu miti dhuguma rabbii isin jaan akka qofaa kiyyaatti dubbachuu jira nama tokko bakka bu'eetiin dubbachuu jiru si galtee maaliif paartiin kun paartii Oromootii miti jettee dubbatta yoo jedhan tuffii isin arwarsiifte tuffii isin baraa waggaan warsiifte paartiin kun dhiifamaa miti baniidha dhiifama godhamuuf kun dogoggoraa miti kun dogoggora namni yoo dogoggora hojjate bar namni dogoggora dhiifama godhan kun hin godhamuuf arra gabbaatanii baandiraa Oromoo akkanan godhina baandiraa keenya Oromoo osoo jedhan hin goofti baandiraa keenya akkanan godhina maali kun maal jechuudha fulaa kana dhibbaan dhibbatti Oromoon iyyee qofa mana garuu miti qabeetiin dubbitan keellaa dhufu tun tabaandiraa tuni abbaa feete iyyisiifti abbaa feete dubbisti tun maaf dubbatte maaf akkana jette tun abbaa feete dubbisti akka paartii ABO'tti akka Daawud Ibsaati abbaa feete dubbisti tun so waa'ee gandummaa maali keessa hin jiru isin yoo feetan keessa hin jiru isaa waan ganda sun isaanii isaa waan ganda sun keessa hin jiru biis jala da'i waan kun waan doon dabarte jala da'i ilaalchi nama kamuyyuu gargar ta'uu danda'a. So amma dhimmi kun maaliif ka'ee jettanii yaaddu? Dhimmi baandiraa kun yookaan dhimmi alaabachaa kun maaliif ka'ee jettanii yaaddu isin Oromoo? Laalime maaliif ka'ee jettanii yaaddame? Moo waan Jawaar Mohammad karaa nagaatiin qabsaa? Jawaar Mohammad Abiy Ahmed wajjin jira. Jawaar Mohammad bilbilinaa ta'ee jira. Jawaar Mohammad akkana ta'ee jira. Baay'ee waa kan kanaafi miti kan kana sitti hin fakkaate. Dhimmichi kun dubbii ijoo ta'ee akka paartiitti laal dura akkamiin eegalan akka nama dhuunfatiin eegalan laal dubbii tana laal yaa dura akka nama dhuunfatti eegalanii laal yaa dura eegaa akka nama dhuunfatti eegalan booda eega dadhabame barbaare kubbattiin kubattee ajaa'ibaatti tajaajila jedhanii tun jaalaluma rabbii bara jaalal bar waan gaarii hojjetu namni ofiisi jaalata waan gaarii hojjetu namni ofiisi faarsa waan gaarii hojjetu boontee fuula akkamiin deemuu dandeetta gurbattiin dadhabame karaa Facebookaa ta'ee karaa YouTubaa karaa social media kamiin iyyuu irratti duulamaa ture milkoofne amma immoo garaa dhaabatti immoo
إقام في لابا شيمي لابا شيمي بقطورة كل سنة أبا وراني كم مكابا وناتن مكابا وتدلدل جدريسي والله إنك إقبال سينما كابا وتندار جوال ما بنسوندار أبا وركن دلدل جو إباني بكن أمانة تجردا نهار جنان إسي دلدل مكا دلدل هذا إسي توه دلدل نتي كن أسا ماله إسالي سكترا نجاتين ديماني غنو ملكا كمان إسي سكرا فيتاني كابساو ملكا كابتن so dubbiin ijoo dubbii maaliif ta'e dhimmi guddichi kana. Eenyutti akkuma beekamu Jawaar Mohaammed wantoota baay'eetu hojjetamaa jira. Namoota baay'ee kan isin qabsaawaa jiran. Namoota baay'ee kan isin kenna jettanii harka lawaa fi turtan wanta baay'ee jira akka paartii kafaa'ootti Baqqalaa fa'aa wajjin Minisoota gabbaanee ijjiitti jirtu isinii baafnaadha. Osoo warri kun kanan baasin dura horii wayii galalaa. Akka nama dhuunfaa dadhabanii gaa akka paartiitti horii wayii galan. Alatee akka paartiitti horii wayii galan. Baandiraan kun ka paartiitti miti bara. Paartiitti miti. Fakkeenya karaa nagaatti irraa dubbachuu mirga qabdan ture. Rakkoon qabu akka nama kamiyyuu uummatillee gaafachuu jira. Karaa nagaatti irraa dubbachuu jira. Baandiraa yookaan alaabicha irraa dubbattan. So ijjiitti jirtu. Kan Jawaar Mohaammed isinii baasa jedhee anu ini eegan rakkoon qabu ni eegan obsaan eegan waan sobaa tokko namarra haa waan hin barbaachifneef ni eegan sun obsaan eegan waan inni dubbachuu deemu waan inni uummata Oromootiif dhaamu deemu himuu deemu ni eegan uyyuma lama ta'e ni eegan rakkoon qabu kan biraa yaada paartii ABO yaada paartii ABO guddaa maali yaadi paartii adda bilisummaa uummata Oromoo jedhee of yaamu kun dadhabinni inni qabu guddaa maali fi tuffiin inni nu qabu tuffiin inni uummata Oromooti qabu guddichi maali mee of gaafadhu maali mee naayee maaliif barbaachise kun amataa ganna abba diinni baandiraa keenya uffatee deemu jira gurbattii tana maal rakkoo qabdi gurbattiin tun abba akka feete waltajjii feete irratti yoo uffatte maal rakkoo qabdi ree maal rakkoo qabdi Mo akka deeggartoota ABO yookaan nama tokko lama qofa ka paartii ABO TV akkasuma Daawud Ibsaa ittiin hooggatamu nama tokko lama qofatti baandiraa kanarratti wareegamne guddinni Oromoo kudha tokkotti wareegamne wareegama qaqqaalitti hin kaffalle baandiraa kanaaf jecha nama hagamitti achi buuteen daba galee harkarratti hidhattee waati deemtu maal si gochaa turan harkarratti miti miimoorii kan kee keessatti yoo si argan akkam si gochaa turan si liqimsiisaa turan bara sirraa furanii dibdi barka isaan dileetii gochaa turan si liqimsiisaa turan guddina Oromoo kudha tokko keessatti miimoorii liqimsaa turti adilii baandiraa kana adilii alaabicha kana miimoorii liqimsaa turre ani liqimsine garuu namni liqimse baay'ee jira turre baay'ee jira wareegama qaqqaalii namoota hagamii kaffale ijoollee xixiqqoo rasaasa mataa facaasaan turre adilii kanaaf wanta biraatii miti gaa biyyi tokko yoo jira yoo baandiraa qabaatte biyya jedhamtee hammamti moo isin qofatti wareegamatti kafalene akka ABO qofa isin hoggantoota ABO qofatti wareegamatti kafale uummanni Oromoo wareegamatti kafalle moo baandiraa kana isinitti uumate moo isinitti bitate akka uffata hiyyammaa gabaabaa adda jechuudha fakkeenya sa'aatii kan jechuudha kompiitara kan jechuudha kan waan fere bitachuu danda'a agartee wanta fere bitachuu danda'a kun ammoo wanta sabaati kanatti agartee gaa ummata akka inni wal dhabu gooti ummata akka inni wal nyaatu gooti Daawud Ibsaa yookaan ammoo paartii ABO jedhee of yaamu nu ABO miti paartii ABO jedhee of yaamu paartii ABO kan Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan biyya keessa jiru jechuudha. Namooti gariin akka paartii kanaaf waraanni faan wal tuttuqaa maali kana sun ganaadha. Bahuu danda'anii bahuu dhabuu danda'an hin beekamu. Fakkeenyaaf akka waraana bilisummaa Oromootti ajajaan keenya Jaalmaroodha. Karaa nagaatiin akka ABO'tti Daawud Ibsaadha. Akka ABO'tti eenyudha Jawaar Mohaammed fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa.
Akana. Kasimi. Akasi bar. Akana. Ha? Yo waraanni bilisummaa Oromoo kan nuti oboo jennee jiru kuni harka keessaa qabaate yoo rakkoodha. Rakkoo ta'uu dadhabaa rakkoo ta'us ni mala. So waraanni wanta keessaa harka qabu natti fakkaatu ummanni wanti isin hubachuu qabdan wanti kun akka waraana bilisummaa Oromootiin wal quba hin qabne natti fakkaata. So yoo ka wal quba qabaatan ta'ellee waraana bilisummaa Oromoo sa'aatii 24 ibsa baasaa jira waan ta'eef ibsa kennuu ni danda'a uummata Oromootiif akka isaan harka keessaa hin qabu. So warri Oromoo waraana bosona jiruu fi kan karaa nagaatiin qabsaa jedheetiin buddeena Finfinnee nyaachaa jiru akka tokko hin ta'in ibsa godhuu qaba. Ibsa nu baasuu qaba. So uummanni wanni isaan itti burjaajaa tokkoffaa maal waraana inni amanan ni jaalatan haga jaalmaroon dhufee waraana ni jaalatan ni amanan. Jaarsi jechuun dhiifama.